Kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kam jirtu nagaa keessanii jirtu jajjabaattu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Anii fi namni Waaqayyoo hojjetaa Wangeelaa Abrahaam bakka jirrutti maatii keenya wajjin nagaa guddaa qabna. Yeroo ammaa kana an as Finfinnee irraa obboleessi keenya hojjetaa Wangeelaa Abrahaam immoo magaalaa Jimmaa irraa karaa virtual team yookaan teknoolojii kanatti fayyadamnee isin barsiisuuf isin tajaajiluudhaaf dhufuu keenya guyyaa irraa sagantaa addaadha kan nuti qabannee dhufne. Akkuma beekamu itti fufinsaan torbeedhaan guyyaa kibxataa sa'aatii 11 kaasnee barumsa mata dureen isaa hibboo gaa'ilaa jedhu isiniin ga'aa turuun keenya baay'ee beekama. Barumsa keenya erga introductioniidhaan eegallee kutaa 1 kutaa 2 jecha kutaa 5ffaarra geenyetu jirra. Barumsi har'a nuti qabannee dhufne hibboo gaa'ilaa mata duree jedhutti kan hammatamu yoo ta'u, garuu sagantaa addatti xiyyeeffannootti kenninee sagantaa idilee keenyaan alatti guyyaa irraa akka special day yookaan special program gooneetu qabannee gara keessan dhufne. Maarree yeroo gaarii Waaqayyo akka nuuf kennu abdii qabna. Si'aayinaan seenaa hiriyoota keessaniif share godhaa, hiriyoota keessan invite godhaa. Namni hundumtuu hirmaachuu qaba. Dhimmi nuti har'a qabannee dhufnu dhimma dargaggootaa kan laallatu keessumaayyuu dhimma yerooti waan ta'eef dafaati hirmaadhaa. Qaama hundumaa kan laallatudha. Warri gaa'ilatti hin gallee of eeggannoo isaan gochuu qaban kan isaanitti agarsiisu kan isaan akeekudha. Warri gaa'ila keessa galan akkamitti akka dhaloota Waaqayyotti kenne obboloota isaanii gorsuu fi karaa qabsiisuu akka danda'an warri waaldaa gaggeessan, gaggeessitoonni waaldaa, hojjettoonni wangeelaa qaamni kamiyyuu barnoota kana hordofuu qaba. Gorsuudhaaf, barsiisuudhaaf, karaa qabsiisuudhaaf. Warri kaanis immoo ofiidhuma isaaniitillee jireenya isaanii baalaansiidhaan yookaan qajeela irratti eeguudhaaf gara fuulduraatti gaa'ila eebbifamaa, gaa'ila nagaa, gammachuu qabu dhaabbachuudhaaf waan isaan gargaaruu fi of eeggannoo baay'ee of keessaa kan qabu waan ta'eef hirmaadhaa isiniin jedhaa. Ammuma si'aayinaan share godhaa. Obboleessi keenya hojjetaa Wangeelaa Abrahaam nuuf kadhataa. Erga Waaqayyoon kadhannee gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti kan waliin ceenudha tooppikii isiniif himee jechuudha. Sagaleen kee nagaamu Abrish mute irraa kaasi. Ishiin kadhanna Waaqayyoo ni hundumti keenya jiraataa bara baraa yaa Waaqayyo abbaa keenya si galateeffannaa si jajannaa. Sababiin gargaaramuu keenya, sababiin milkaa'uu keenya, sababiin har'a ga'uu keenya sidhaa. Simboo kan nu ta'e, humna kan nu ta'e, lafa nu dadhabnetti kan nu jabeesse si qofaa waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati abbaa gaariidha. Abbaa michuu lafa onaa gaafa lammiin nama gate, gaafa firree nama gate, gaafa haalli nama gate kan nama biraan deebine, kan nama hin dhiifne, yeroo hundumaa ani sii jirette kan nama jabeessitu, kan nama dhaabdu. Harka keetu utubee nu dhaabee guyyaa irraa nu agarsiise. Yeroo kan arguu kan namaan kan barbaadan danuutu ture. Guyyaan kun yeroon kun isaaniif hin eeyyamamne. Anaaf firoottan koo warra dhaggeeffachaa jiran kanaaf garuu guyyaan har'aa nu eeyyamamee umurii keenya irratti yeroon kun ida'ameera. Akka si galateeffannuuf, hojii mana kee akka hojjennuuf, babal'isuu wangeelaa dhaloota kana gidduutti akka hojjennuuf guyyaan har'aa nu kennameera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara nu kennametti, umurii nu kennametti, guyyaa nu kennametti siif ulfina dhala namaaf faayidaa wanta ta'u hojjennee akka darbinu, marii nuun mari'annu, siif ulfina kennuu akka danda'u, saba kee fayyaduu akka danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati nu gargaartu fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Inni nun loluu barbaadu, inni nun mormuu barbaadu, raawwate ijoollee keerraa kan rukutame haa ta'u. Guutummaa jireenya keenyaa harka keetti dabarsinee laalle. Ati nu to'adhu. Hundumtuu ulfina maqaa keef haa ta'u. Maqaa Yesuus isa jiraataaf amanamaa jedhiitii. Ameen. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu Abrish. Waaqayyoo ayyaana isaa siif haa baay'isu.
kallattiidhumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti ceenaa. Hordoftoota keenya akkuma isiniin jenne gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa yaada keessan ilaallee akkaataa qabiyyee sagantaa keenyatiin iddoo galutti galchaa deebii kan malu yoo ta'e deebii isiniif laataa. Ibsa kan malu yoo ta'e ibsa isiniif kennaatu deebnaa firii ta'aa babal'ifadhaatii nu hordofaa. Warreen hojiirra hin jirtan immoo xumura sagantaa kanarratti viidiyoo kana duubatti deebi'aati ilaala. Viidiyoon kun asirraa bu'ee YouTube Obdii Miidiyaa irrattis ni fe'ama. Osoon waan tokko dubbadhe garuu natti tola. Baay'ee nan jaalladha waan tokko osoon dubbadhe. Naaf galcha Abrish naaf galcha waan tokko nan dubbadha. Wanti ani dubbachuu barbaadu nuun fuula kanatti baanee yeroodhaa gara yerootti sagantaa garaagaraa qabannee kan dhufnu tokkoffaan Waaqayyo akka ulfinatti argatu Waaqayyoon ulfeessuudhaa fi lammaffaan isin akka bu'aa itti argattaniif akka ittiin eebbifamtanii akka ittiin haaromtan akka ittiin jijjiiramtaniif galmi keenya Waaqayyoon eebbisuu isin qulleessuu fi nummoo boqonnaa laphee boqonnaa sammuu argachuudha. Gaafa yaada Waaqayyoo raawwannu gaafa tajaajila keenyan dhaloonni eebbifaman nuti boqonnaa fi gammachuu arganna jechuudha. Kanaaf tajaajila akkasitti isiniin geenyu kana dhimmaatiitti fayyadama. Yeroodhaa gara yerootti namoonni Waaqayyoo toora kanarratti dhufanii tajaajilan namoota bilchaatoo namoota umuriidhanis waan guddaa nama barsiisuu danda'an namoota barumsa sadarkaa garaagaraa barumsa hafuuraa fi seekulaarii baratan jiruuf jireenyarraa waan baay'ee namoota baratan namoota dibaman garaagaraa akka salphaatti argachuu hin dandeenyedha toora kanarratti kan finnu waan ta'eef sagantaa keenya hordofuutti of hin qusatinaa isiniin jenna. YouTube Obdii Miidiyaa subscribe godhaa ilaala. Wantin dabalee isinitti dubbachuu barbaadu ilaala nuti YouTube keenya subscribe godhaa gaafa jennu galmi keenya kaayyoon keenya YouTube irraa qarshii argachuu dhufne otoo hin taane jireenyaaf dhufne dubbii jireenyaa dubbachuu yaada Waaqayyoo dhalootaan ga'uudhaaf dhufne. Gaafa tajaajila kana jalqabnu YouTube irraa waa'ee akka kaffalamu dhageenyee miti. Otoo tajaajillu garuu wanta akkasii akka jiru dhageenye. Egaa nuti horiif hojjennu otoo hin taane lubbuudhaaf hojjennaa jireenyaaf hojjenna. Haa ta'u malee hojii wangeelaa kun horii barbaachisaa qarshii barbaachisaa karaa kanaan wanti argamu yoo jiraate caalatti mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaaf YouTube keenya nuuf ilaala. Elgiboor Miidiyaa YouTube buleessa keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam dhaqaati subscribe godhaa. Akkasumas Obdii Miidiyaa subscriberiin isaa guuteera monetize gochuudhaaf watch hour isaatu hir'atee jira. Sa'aatii isaatu guutuu didee sa'aatii isaa viidiyoo dhedheeraa irra deddeebi'aatii dhaqaatii nuuf ilaalaa. Sa'aatiin isaa guutu qarshiin achirraa dhufu hojii wangeelaa kana babal'isaa caalatti waan qulqullina qabu waan bal'aa hojjennee dhaloonni keenya akka itti eebbifamanidha. Galmi keenya isa kana jechuudha. Karaa ittiin qarshii argachuu dandeenyu karaa biraa jira. Garuu yoo humna keenya fi xiyyeeffannoo keenya iddoo hedduutti hirre tajaajila kanatu xiyyeeffannoo dhaba jennee toora kanarratti hojjenna. Erga toora kanaan immoo informaal bakka karaa ta'een wanta akkasii jiraate isin immoo nu jajjabeessaan isiniin jedha gooftaan isin eebbisu. YouTube Obdii Miidiyaa ilaala. Fiyaansi namni 2,000 yoo ilaale gaaffii nama guyyaa har'aatiin qabadhee jiru ni deebi'a jechuudha. Viidiyoo dhedheeraa irra deebi'aatiin nu ilaala share godha. Elgiboor Miidiyaa YouTube irratti subscribe godha ilaala. Gooftaan isin eebbisu. Maatii waan taaneef obboloota waan taaneef caalatti immoo waan nu beektaniif yeroo dheeraadhaaf iftoominaan kana walitti dubbachuu keenya eebbifama. Share gochaatu jirtu share gochuutti fufaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa mata dureen nuti qabannee dhufne bu'aa fi miidhaa hiriyaa gaa'ilaa fageenyatti filachuu fi jaalala fagoo. Bu'aa fi miidhaa hiriyaa gaa'ilaa fageenyatti filachuu fi jaalalli fagoo qabu maali waan jedhu irratti kan nuti dubbannu jechuudha. Egaa fageenyatti filachuu isa jedhu karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin hiriyaa gaa'ilaa filachuunii fi akkasumas fageenya ta'anii jaalala gubaa keessa galuun bu'aan isaa maali miidhaan isaa maali waan jedhu kaasnaa wanti nuti amma kaasnu waan obboloonni keenya baay'een itti qoraman waan obboleetti keenya baay'een itti miidhaman waan obboloonni keenya baay'een itti aarsaa kaffalan waan ta'eef akka nama argine akka nama dhageenye callisnee ilaaluun nutti hin jiraatu. Obboloota keenya oolchuu qabnu oolchuu nutti jiraata. Darbees immoo waan darberraa obboloonni keenya baratanii qorama jalaa oolu akkasumas bu'aa isaa immoo baraniitti fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef. Ergan kana jedhee dubbadhee introduction partii isaan dubbadhee gara hojjetaa wangeelaa Abrahaamitti isin dabarsa.
Egaa hiriyaa gaa'ilaa fageenyatti filachuu fi jaalalli fagoo maali yoo jennu yookaan maal of keessatti hammata? Fakkeenyaaf jaalala fagoo yommuu jennu yookaan immoo hiriyaa gaa'ilaa fageenya ta'anii filachuun ni jedhu maal ilaallata? Maal of jalatti hammata yoo jenne qabxii sadan tokkoon isinitti agarsiisa. Inni tokkoffaani namni tokko kanaan dura qaamaan osoo wal hin beekin qaamaan osoo wal argee hin beekin garuu immoo karaa nama sadaffaatiin namni sadaffaa nama ta'e tokko fageenya taa'ee wal quunnamsiisee karaa nama sadaffaatiin yoo wal baraniif yoo wal beekan inni kunis akka fageenya jaalala fagoo yookaan wal bartii fagoo jennee ilaaluu dandeenya. Kanaan dura namni abbaan dhimmaa sun lamman ijaan wal arganii hin beekan garuu karaa nama sadaffaatiin abaluun kun abaluu jedhamti abaluun kun abaluu jedhama jedhee namni fageenyatti ka'uun wal nama barsiisu yoo ta'e tooppikii kana jalatti hammatamaa. Fakkeenyaaf karaa bilbilaa, karaa chatii, marsariitii hawaasaa garaagaraa kan akka FB, Imo, Telegiraamii, Waasappii, Vaayibarii, Tiwiiterii, Instaagiraam, TikTok, Zoom, Skype fi kanneen kana fakkaatan. Quunnamtiilee hawaasaa yommuu jennu kanneen kana fakkaataniin kanaan dura namoota wal hin beekne karaa nama lammaffaa fi sadaffaatiin toora kanaan namoota wal barsiifaman illee kan laallatudha. Lammaffaan jaalala yookaan kaadhimmaa fagoo gaafa jennu fageenya gaafa jennu namoota kanaan dura gonkumaa ijaan wal arganii hin beekne ijaan wal arganii wal ilaalanii hin beekne garuu kan biyya garaagaraa fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Ameerikaa, Itoophiyaa fi biyya Arabaa, Itoophiyaa fi Saawuz Afrikaa biyyoota garaagaraa ardilee Afrikaa dabalatee jechuudha. Biyya garaagaraa qaamota ta'anii karaa virtual team yookaan karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin namoota sagalee walii dhaga'uudhaan suuraa walii ilaaluudhaan wal baran kanallee kan hammatudha. Asuma jalatti illee biyyuma tokko keessa immoo ta'anii naannoo garaagaraa keessa kan jiran Itoophiyaa keessa ta'anii naannoo garaagaraa naannoo Oromiyaaf naannoo Kibbaa ta'anii kaabaa fi baha ta'anii namoota wal baran. Namoota kanaan dura wal hin beekne garuu naannoo garaagaraa yookaan godina garaagaraa yookaan aanaa garaagaraa ta'anii karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraa karaa bilbilaa jennee irraa chatii garaagaraatiin namoota wal baran illee kan hammatudha. Inni sadaffaan namoota biyya tokko keessa ta'anii yaa osuma nama jedhe sadaffaadha. Sadaffaan namoota biyya tokko keessa ta'anii garuu godina aanaalee garaagaraa keessa jiran karaa sabquunnamtiilee hawaasaatiin wal baran kanneen kana hundumaa fagoo jenna. Qaama ijaan wal argee fuulan fuulatti wal ilaalaa wal dubbisuu hin dandeenye garuu karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin waliin haasa'ani kan biyya keessas haa ta'u biyya alaa hundumaa kan hammatudha jechuudha. Qabxii bu'uuraa isa kan akkasiin hubattan hin barbaada. Kanarratti wanti dabaltu jira Abrish. Jaalala fagoo yoo jennu yookaan wal bartee fagoo yookaan karaa walquunnamtii sabquunnamtii hawaasummaa garaagaraatiin wal baru walquunnamtii nuti jennu communication isa jedhutti hiikkadhaa jechuudha. Sabquunnamtii gaafa nuti jennu communication yookaan miidiyaa ittiin communicate godha chaanaalii ittiin communicate wal goonu akka ta'etti hubadhaa jechuudha. Innaa hiikuma isaa kontekstiidhuma isaa wajjin yoo walii ibsine gaariidha isa jedhudha. Kanarratti wanti dabalte yoo jiraate nuuf dabalteetu gara bu'aansaa maali jedhu irratti dubbanna jechuudha. Bu'aansaa maali jedhu erga dubbanne immoo miidhaansaa maali kan jedhutti dhufnaa jechuudha. Ani yaada akkaataa gaariitiin ibsite waan ta'eef qabxii sadan isaarratti ani sirriitti itti walii galaa ituu gara bu'aasaatti darbite gaariidha. Tole galatoome Abrish. Egaa wanti tokko positive side fi negative side qaba. Guutumaan guututti wanti tokko miidhaa hin qabu. Guutumaan guututti wanti tokko bu'aa hin qabu. Share godha. Parsantiidhaan garuu digiriin isaa wal caala jechuudha. So bu'aan karaa sabquunnamtiilee hawaasaatiin namoonni wal baruu hedduutu jira jechuudha. Baay'ee dhimma kanarratti barnoota kan sadarkaa maastersii yeroo darbee baradhe keessatti waa'ee virtual teamii yookaan bu'aa fi miidhaa karaa social miidiyaatiin argamu yookaan biizinesii karaa social miidiyaatiin gaggeessuu keessatti bu'aan jiru miidhaan maali qabxii jedhu irratti peeparii wayii hiriyoota koo waliin hojjedheera. Yeroo sana carraa gadi fageenyaan dhimma kana qo'achuu irratti carraa argadheera. Garuu kan nuti ilaalle qixa communicationiitiin, qixa biizinesiitiin,
akkasumas qixa hojiilee garaagaraa hojjechuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Har'a garuu nuti kan irratti xiyyeeffannu kallattii gaa'ilaa qofaan, kallattii hiriyaa gaa'ilaa filachuu fi jaalalaa qofaan as dhiphisneeti kan nuti ilaallu bal'aa yoo ta'e keessaa ba'uu hin dandeenyu waan ta'eef. So bu'aa guddaa qaba jechuudha. An akka kan kootti bu'aa isaa tokko lama jedhee nan kaasaa obboleessi koo Abrish wanti itti dabaltu yoo jiraate xumura irratti dabaltaa. Egaa bu'aan karaa sabquunnamtiilee hawaasaatiin nama fageenya irratti baruu yookaan nama fageenya irra jiru tokko baruun inni tokkoffaan bu'aan isaa namni tokko carraa gaarii namoota biyyaa fi bakka garaagaraa jiru wajjin wal baruu fi yaada wal jijjiiruu ni argata jechuudha. Carraa gaarii nama biyya garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf kanaan dura namni yeroo teknooloojiin hin babal'annetti sabquunnamtiileen hawaasaa babal'atanii yeroo biyya keessa hin jirretti namni kan inni beeku namuma naannoo isaa jiru nama isarraa fagoo jiru fira isaa yoo ta'e immoo karaa xalayaa garaagaraatiin kominikeet wal godha. Kanarraan kan darbe karaa televezyiinii fi reediyoo qofaan wal argaa ture ittaansee bilbilaan wal argaa ture. Amma garuu akseesiin namoota fageenya irra jiranii karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraa kanneen armaan olitti isiniif tuttuqeen wal arguun carraa namni tokko biyya tokko taa'ee otoo qaaman bira dhaquun isatti hin jiraatiin otoo gatii kaffalee tiraanspoortii kaffalee dhaquun isarra hin jiraatiin biyyoota tokko immoo biyyoota dhaquun isaa salphaa hin taane yookaan ulfaataa ta'e piroosesiin cimaa. Fakkeen namni tokko har'uma ka'ee Ameerikaa deemuu hin danda'u, har'uma ka'ee biyya Arabaa deemuu hin danda'u, har'uma ka'ee Awurooppaa deemuu hin danda'u, piroosesii qaba waan ta'eef. Garuu karaalee miidiyaalee hawaasaa kanaatiin salphaatti namni wal baruu danda'eera kun carraa gaariidha. Inni lammaffaan bu'aan namni karaa sabquunnamtiilee hawaasaa kanaan yookaan karaa teknooloojii kanaatiin argatu namni tokko mandara isaa qofaan osoo hin daangeffamin nama barbaade tokko carraa ittiin biyyoota garaagaraa keessatti argee hiriyaa godhachuu fi kaadhimmachuun isaallee baay'ee bal'aadha. Argitanii mandara tokko qofatti otoo hin daangessin. Fakkeenyaaf yeroo carraan kun hin jirretti namni nama ollaasaa barattuu wajjin baratte yookaan kan wajjin baratan kan ollaa waliif ta'an kan yeroo cidhaatti yookaan gabaatti wal argan kan lafa du'aatti wal argan sagantaadhuma ta'e tokkotti naannoo ofiitti nama wal argan wajjin gara gaa'ilaatti seenutu ture jechuudha. Amma garuu namni carraa ittiin nama isarraa fagoo jiru tokko wajjin wal baree erga wal baree booddee immoo yoo gaarii ta'ee arge gara jireenya boruu waliin bilcheeffachuu karaa cirachuu ittiin argatu karaa ciratee booddee walitti dhufu ittiin argatu uumee fira jechuudha. Miidhaasaa wajjin jechuudha. Miidhaasaa boodarra dubbannaa. Bu'aan inni sadaffaanii carraa gaarii muuxannoo fi beekumsa namoota biyyaa fi sadarkaa garaagaraarra jiran irraa qooddachuu qaba jechuudha. Bu'aan teknooloojiin fide, bu'aan karaa sabquunnamtii hawaasaatiin wal baruun fide, namni carraa gaarii beekumsa, ogummaa, muuxannoo itti waliif qooduu argachuu danda'a. Namoota akkamii? Namoota akka salphaatti argachuu illee hin dandeenye. Namoota qaaman argachuu illee hin dandeenye. Namoota fiizikaali bira dhaqaniillee mana barumsaa namni sun barsiisutti dhaqanii irraa barachuu hin dandeenye wajjin wal arganii carraa walirraa barachuu fi muuxannoo waliif qooduu bal'aatu jira jechuudha. Inni arfaffaan carraa gaarii aadaa, shaakala gaarii fi hubannaa fi ogummaa nama biyya tokko keessa jiru qooduu fi irraa qooddachuu namaaf jechuudha. Aadaa keenya nama biyya keenya keessa hin jirre biyya gara biraatti jiru carraa ittiin qooduu, aadaa fi muuxannoo gaarii, shaakala gaarii nama gara biraarraa ittiin qooddachuu karaa nu dandeessisudha jechuudha. Kun akka carraa gaariitti kan nuti fudhannu jechuudha. Inni shanaffaan yoo waaqayyoo milkeesseef immoo hiriyaa gaa'ilaa barbaaddachuu fi filachuudhaaf illee karaadha jechuudha. Miinsii tokko jechuudha. Har'a baay'een walumaa galatti miidhaa waan qabu miidhaansaa waan caaluuf busheessinee hin gallu. Busheessinee hin gallu. Bu'aas ni qaba waan ta'eef jechuudha. Karaalee marsariitii hawaasaatiin namoonni gaa'ilaaf ta'an wal barbaadanii wal filatanii gaa'ila ho'aa namoonni jiraatan qabaatan illee jiru jechuudha. Ispeeshaalii bara kana biyya keenya keessatti ta'eeti malee biyya alaarraa biyyoota qarooman irratti weebsaayitiin jira jechuudha. Weebsaayitii sana irratti namni martinuu piroofaayilii isaa kaawwata tokko lama sadii. Dhiyeenyuma kana karaa weebsaayitii sanaan karaa piroofaayilii sanaatiin namoonni wal baranii yaadaaf gorsaaf gara koo dhufan jiru biyya Ameerikaa keessa namoonni jiraatan jechuudha. Amma obvious no biyyoota guddatan keessatti wal shawwaduun hin jiru piroofaayilii sirrii ofii kaawwatu hanga qaaman wal arganii check godhanii waan sana proof gochuu danda'an. Organizationii kan organize godhu immoo realitii isaa dhugummaa isaa
cross check godhanii gara namni illee hiriyaa gaa'ilaatti wal filachuutti illee haalli ittiin dhufe jira jechuudha. Kun sadarkaa gaarii gara poozitiivitiin ilaaluu dandeenyudha. Inni gara biraa nama tokko wajjin wal jaallatanii fi wal fuudhanii osoo jiranuu sababa hojiitiin, sababa barnootatiin, sababa yaala fayyaa argachuuf, sababoota garaagaraatiin namoonni yeroodhaaf dirqamanii biyya tokko gara biyyaatti deemuu ni malu jechuudha. Haadha warraaf abbaa warraa ta'anii erguma wal fuudhaniin booda sababa hojii akkuma nama jedhe, sababa barnootaatiin yaala argachuudhaaf biyya tokko gara biyya tokkootti namni tokko gaafa deemu karaa virtual tiimii kanaatiin, karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin waliin haasa'uu, wal gaafachuu, wal jajjabeessuu, miira waliinii waliif kakaasuudhaan miira waliinii jechuun abroonnati isa nuti jennu jechuudha. Wal ta'uun qobummaan akka hin dhaga'amne yaada waliif kennu wal jajjabeessuun illee akka bu'aa tokkootti kan laalamudha jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni dirqamamanii walirraa haalli ittiin fagaachuu danda'an yeroodhaaf kun dhaabbataaf otoo hin taane yeroodhaaf jira jechuudha. Kun akka bu'aatti kan nuti ilaalludha jechuudha. Jalqabuma irratti egaa fageenya irra jiraatanii namni tokko fageenya irratti wal baree hiriyaa qabaachuun cubbuu miti. Akkasii nu hubattan baay'ee barbaachisaadha. Itti aansinee miidhaasaa bal'inaan waan nuti kaafnuuf nuti irratti kan xiyyeeffannu miidhaasaa irratti waan ta'eef gaariin eessayyuu naqu isa nama miidhuurraa of eeggachuun barbaachisaadha waan ta'eef. So yeroo bal'inaan miidhaasaa kaasnu akkasii nu hubattan kan barbaadu fageenya irratti wal jaallachuu fi hiriyaa gaa'ilaa filachuun mataa isaatiin cubbuu miti. Mataa isaatiin rakkoos hin qabu. Sababni isaa barri amma keessa jirru bara teknoolojii fi bara addunyaan mandara tokkotti itti dhufaa jirtu kanaadha jechuudha. Jalaa baqannees bahuu hin dandeenyu, jalaa fiignees bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hiriyaa gaa'ilaa filachuu, barumsa barachuu, marii garaagaraa gochuu, daldala garaagaraa gaggeessuu, waaqeffannaallee waliin waaqeffachuu kun amma nutiif isinii karaa virtual tiimitiin yookaan karaa sabquunnamtii hawaasaatiin wal barsiisaa jiru jechuudha. Kunneen kun karaa teknooloojiitiin karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin deemaa jiru. Gara kanatti addunyaan guddataa jirtu waan ta'eef kana jalaa baqachuus hin dandeenyu. Kunis cubbuu miti jechuudha. Haa ta'u malee kan nuti baay'ee xiyyeeffannoo qabnu itti kennuu qabnu kanaan poozitiivii saayidii isaa qofa ilaallee akka hin miidhamneef rakkoof akka hin saaxilamneef of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabna isa jedhu irrattidha kan nuti xiyyeeffannu jechuudha. Bu'aasaa gabaabsee amma kan ergan dubbadhee Abrish kanarratti wanti nu dabaltu yoo jiraate nuuf dabaliiti gara qabxii isa lammaffaatti jeena. Qabxiin lammaffaan miidhaan hiriyaa gaa'ilaa karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin filachuu fi jaalalli fagoo qabu maali waan jedhu irratti mari'anna jechuudha. Isa kana waan nan gammaatti dubbadhee fi qabxiilee taanu irratti waan jettu nuuf kaasi. Yaada baay'ee bareedaadha kanatti kaaftee wantoonni asirratti ka'uu qaban baay'een isaa ka'anii jiru. Wantoonni itti dabalu baay'ee isaa hin qabu. Sababiin isaa advaanteejii qaba. Akkasumas immoo disadvaanteejiis qaba. Amma nuuni jireenya keenya keessatti filannoon murteessaa kan inni ta'u advaanteejii fi disadvaanteejiin isaa wal bira qabnee gaafa laallu isa kamtu irra caala wanta inni na fayyadudha moo wanta inni na miidhutu caala jennee wal bira qabnee laalleetu isa gaarii isaa keessaa filannee fudhannaa jechuudha. Gabaabumatti nama wajjin wal baruu hiriyaa barbaannee dhabnee argachuu fageenyi nu daangessuu dhiisuu yeroo garagaraatti durii xalayaatiin wal arganamni amma garuu fuulaa fuulatti wal ilaalaa furdatteettaa huqqatteettaa sitti toleeraa maal jennee wal dinqisiifachuu fi yeroo qusachuudhaaf fakkeenyaaf amma sagantaa akkasii hojjechuudhaaf durii ani Finfinneetti argamuu narraa eegama ture amma garuu ati Finfinnee teessee ani Jimma taa'ee sagantaa kana fageenya irratti hojjechaa jirra. Kun advaanteejii baay'ee gaariidha. Namni akka kanatti wal baruun sooshaal miidiyaan jireenya namaa baay'ee salphiseera. Addunyaa gara mandara tokkotti fideera. Wanti hundumtuu harka namaa keessa akka galu yookaan moobaayilii xiqqoo harka kee keessa jiruun addunyaa kana akkati to'attu wantoota si godhan baay'eetu jira waan ta'eef advaanteejii baay'ee namatti tottolu baay'ee qaba. Akkanuma immoo gama gaa'ilaatiin gaafa laallu ani more advantages irraa disadvantages isaa caalaa yeroo itti jirudha waan ta'eef itu gara kanatti darbinee baay'ee gaariidha jechuudha.
Tole Abrish amma itti fufnee kan nuti kaasnu miidhaa toora kanaan jiru kaasnaa. Miidhaa kana erga kaasnee irratti dudubbanne booda furmaata fi rekomendeeshinii kennina jechuudha. Furmaanni isaa maal ta'uu qabaa? Hordoftoonni keenya yookaan amantoonni yookaan obboloonni keenya maalirraa of eeggachuu qabu isa jedhu xumura irratti itti deebina. Meegaa miidhaa hiriyaa gaa'ilaa karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaa garaatiin filachuun qabuu fi miidhaa jaalalli fagoon qabu maali isa jedhu irratti dudubbanna. Dursitee nu kaastamoo ani dursee kaasu Abrish? Mee ati nu kaasi ani bal'inaan dubbadheera waan ta'eef waan si keessa jiru kaasiti anis itti bufeen dubbadhaa. Hordoftoota keenya sheer gootanii hiriyoota keessaniin ga'uu hin dagatinaa nu hordofaa. Tole egaa macaafa qulqulluu keessaa waliin ta'uun gaariidha. Ani barumsi fagoo fi gaa'illi fagoon faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Barumsas yoo fuulatti baratan turre baay'ee bareedaadha. Gaa'illis immoo yoo waliin jiraatanii bareedaadha. Gama hiriyyummaatiinis yoo ilaalle walitti dhiyaachuun baay'ee bareedaadha. Macaafa qulqulluu keessatti Timoteewos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Isin dhiirota nanaa dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Beekaatii wajjin jiraadhaa. Phaawulos by the way kan inni Phexrosiin mormu yeroo hundumaa akka keefaadha manaa keenya fuunee naanna'uu dhiisnee jedheeronni bifa qeequutiin kaasu hin argina. Innis immoo Phexros nama haadha manaasaa fudhatee olii gad deemu nama haadha manaasaa irraa gargar hin baane akka inni ta'e kanatti beektu yeroo gorsullee akkas jedha. Isin dhiirota nanaa dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Wajjin jiraachuun intimeesii lamaan isaanii gidduu jiru. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru. Nun immoo waa'ee hiriyyummaa haasaa jirra. Hiriyyummaa keessatti illee walitti dhiyeenya dabaluu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kana dagachuun hin qabnu jedha. Gabaabumatti garuu miidhaan fageenyarra jiru kuni miidhaa akkamiif daa jennee yoo ilaalle inni jalqabaa ani kaasuu barbaadu nan ishee dhabaa yookaan immoo nan isa dhabuu danda'a jechuudhaan jireenya shakkii jiraachuu. Amaariffaan aaxaawaallee aaxaatallee jedhamu jechaadha. Nan ishee dhabaa yookaan immoo ishee dhabuu danda'a. Innis shakkee jireenya shakkii jiraachuu amantaa guutuu nama sanarratti qabaachuu dhiisu. Maaliif wal arguun isaanii fagoorra jiru biyyuma keessa ta'uu danda'u, biyya alaa ta'uu danda'u, kallattii garaagaraatiin iddoo isaan jiran isaan daangessuu danda'a. Dhabuu ni danda'an ishee yookaan immoo inni na dhabuu danda'a 50-50 jecha shakkii keessa akka isaan jiraatan yookaan immoo akka isaan shuur hin taane wanta tokko irratti gahee guddaa qaba. Kun immoo yeroo tokko kana wajjin wal qabsiiseetuun kaasee baay'ee natti tola. Nan ishee dhabaa yookaan immoo na dhabuu dandeessi jennee gaafa yaadnu balaa garaagaraaf illee saaxilamuu keessatti gahee mataa isaatiin taphata wanta akkasii. Mucayyoon tokko dhuga ba'umsa ishee gaafa waa'ee dargaggummaa irratti leenjii fudhannu kan isheen waa'ee jireenya ishee sheernu goote tokkotuun kaasee baay'ee natti tola. Jireenya fagoorra turree baay'ee waliigallaa hiriyyaa kanaa wajjinii innis nan ishee dhabaa jedhee yaada ture. Anis immoo isa dhabuu danda'a shakkan ture jette. Gaafa wal arginetti akkani isan dhabnee fi maal gochuun qabaa jedhee yaadan ture. Innis immoo ishee dhabuu hin danda'a jedhee gatii shakkee fi waa gochuun qabaa yookaan immoo ishee wajjin wal quunnamtii saalaa jalqabuu qabna. Isheen egaa nama ulfina ishee eeggattedha, dubaradha. Yeroo kanatti inni akkas godhe ana wajjin ta'uu barbaaddaa gara fuulduraatti wajjin akka itti fufnu barbaaddaa kana hin barbaadde yoo ta'e ani si wajjin ciisuun qabaa yookaan immoo ulfina kee kana anaaf laachuu qabdaa gaaffii jedhu dhiyeessee fi isheen lakkii ani hamma gaa'ilaatti kana gochuu hin danda'u an kiristiyaanadha jettee deebistee fi garuu
nama kana dhabuu hin danda'a jettee waan shakkiteef yaadi isaas baay'ee cimee waan dhufee fi nama sana dhabuurra jettee ulfina ishee kana dabarsitee laatteef jecha. Kan baay'ee nama gaddisiisu garuu edda isheen ulfina ishee dabarsitee laattee fi booda rileeshiniin sun itti hin fufne gargar citee jecha. Gargar gaafa citu baay'een abdii kutadhee gara fuulduraa fi abdiin qabu jireenyumaan jiraachuuf qabullee hamman of shakkuttan abdii kutannaa guddaa keessan galee jette. Yeroon akkas ta'u kanattan ammas abdii kutadheera waan ta'eefan namoota wajjin hiriyoota amala yaraa qabanii wajjin hiriyyummaan jalqabeetti. Isaan wantoota suusii garaagaraatiin qabamuudha isaanii wajjin ooluun jalqabee sababiin isaa nan dhabaa laataa jettee waa'ee yaaddee wanta ta'uu hin qabne gootee fi gara abdii kutannaa keessa galuu jalqabde jechaadha. Boodarraa gara sammuu kottan deebi'eetti. Gara sammuu kotti deebi'ee yaa Waaqayyoo sin kadhadhaa waan ulfina keef hin taane waan ati hin jaallanne godheera. Amma garuu deebi'uun barbaada. Nama ati barbaaddu sana ta'uun barbaada. Guyyaarraa kaasee ituman dogoggoreeyyuu har'aa kaasee garuu nan qalbii diddiirradhaa sittan deebi'uu barbaadaati jettee qalbii diddiirrattee gara Waaqayyootti deebitee waadaa ofii galtee hamma gaa'ilaatti lammaffaa gocha kana kan raawwanne waadaa ofii galtee Waaqayyo nama hin gatu nama abbaa manaa naaf ta'e kanaa itti fuuldura ishee jira baay'ee dubartii biyya Faransaayidha hin sodaattu baay'ee ani baay'ee na dinqatu ituu nuyi ta'ee akkas goonaayee akkas fuulleetti dubbannaa dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Isheen abbaa manaa ishee fuuldura keesseetu abbaa manaa gaarii kana Waaqayyo naa kennee ijoollee sadis godhannee wajjin jiraachaa jirra. Kanatti kan Waaqayyo na deebisee fi qalbii diddiirradhee dogoggora koo sanarraa waan nan deebi'eefidha. Kun jechuun maal jechuudha? Nan dhabaa laataa yookaan immoo wal dhabuu dandeenyaa laataa jedhanii waan shakkanii fi hamma dabarsanii of kennuutti illee ga'uu danda'u. Kun rakkoo wanta fageenyarraa nama mudatu isa tokkodha. Inni lammaffaan jaalalli fagoo kuni dhiibbaa inni geessisu maalidha jennee olaallee wal amantaa dhabuudha. Wal shakkuu. Fageenyarra waan jiruufi isheen isa amantu innis immoo isheen amantu. Wal shakkuutu ulfaata jechaadha. Maalirra jira laataa jetti. Innis immoo maalirra jirti laataa jetti. In shakka isheenis hin shakkiti innis hin shakka. Kana gidduutti wal amantaatu dhibaa jechaadha. Yeroo wal amantaan dhibu rakkina guddaa keessaa galu jechaadha gabaabumatti. Yeroo tokko hiriyaa wal jaallatan lamantu biyya fagoorra ta'anii walii bilbiluuti. Bilbila isaan bilbilan kana namni sun gaafa natti himu obboleettiidha isheen natti himtu akkas jetti baay'ee na shakkuusaarraa kan ka'e gaafan bilbilu sagaleen tokko dhaga'amuu qabu jette. Sababiin isaas ituma bilbiluu gidduutti dhaabee mee dhaabimee eenyutu si bira harganaa jira nama si bira harganu dhaga'an jira naan jedha. Kun jechuudha jireenyi isaa shakkiidhaan guutamaadha jechaadha. Jireenya shakkiidhaan guutame jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee inni jalqabaa nan ishee dhabaa laataa yookaan immoo nan isa dhabaa laata jechuudhaan dogoggoratti galuutu jira. Inni lammaffaa wal amantaa dhabuutu mudata. Maaliif waliin amananii fageenyarra jiru ituu wal bira jiru ta'ee walitti dhiyoo jiru ta'ee inni jireenya ishee ilaaluu hin danda'a isheen jireenya isaa ilaaluu hin dandeessi. Hamma kana wal shakkiin guddatee sadarkaa kanarraa hin ga'u jechaadha. Qabxii sadaffaa irratti kanan kaasu paastor gaaffiin jiraannaan yookaan immoo yaadi jiraannaan yaada itti dabaltu gidduutti galuun hin danda'ama. Ani yaada koo ittiin fufaa. Inni sadaffaan inaaffaadha. Yeroo fageenyarra jiraannu garmalee wal yaadurraa kan ka'e al takka nama biraa harka galuu dandeessi jedhee inni dhiiraa inaaffaa keessan galaa. Isheenis immoo nama biraa ana malee nama biraa jaallachuu danda'a jechuudhaan inaaffaa keessa galuu danda'u. Egaa inaaffaan immoo takka jaalala keessa galeennaanii summii jaalalaati. Jaalalli sun survive gochuudhaaf baay'ee ulfaata.
namni inaafee ofirrattis namarrattis balaa geessisurraa duubatti hin jedhu waan ta'eef baay'ee wanta rakkisaatu uumama. Kanaaf inaaffaan illee akka inni ol guddatu gochuu keessatti fageenyi gahee mataa isaatii qaba waan ta'eef isa kana ituu beekne gaariidha. Al takka takka inaaffaawwan xinnoo nutti fakkaatee mul'achuu danda'a. Yeroo tokko wanta mudateetu dubbadhe baay'ee gaariidha inaaffaa kanarratti. Isa tokkotu kuni gama jaalalaa wanta jiru miti. Waanuma saksasii irra jiru tokkoon ituuni akka fakkeenyaatti kaasee natti tole. Infi guturan lamaan isaanii inni tokko yeroo hundumaa tokkoffaa ba'ee warqii badhaafama. Inni warqiin badhaafamne kuni isaa wajjin fiigaa garuu tokkoffaa waan hin baaneef warqiin badhaafamu inaaffaadhaan guutame. Inaaffaan kuni guyyaa guyyaatti humnaa olitti ta'eetu magaalaan sun immoo nama warqii argatu kanaafi maal akka jedhamu beeku hawultii ijaaru siidaa yaadannoo jechaadha. Siidaa yaadannoo ijaaruu fi namni kun immoo akka uummattiin ani siidaa yaadannoo naan ijaaramu nama kanaaf akkamittiin ijaaramaa jedheetu siidaa yaadannoo kana galgala dhaqee jala isaa qota. Jala isaa qotuma qotu gaaf tokko siidaan yaadannoon kuni biyyoon isaa waan jalaa haadhamee dhumee fi hin jige jechaadha. Gaafa jigu garuu namichas ajjeeseetu siidaa yaadannoo sunis jige jechaadha. Inaaffaan akkasidha. Nama inaafu sanas hin galaafata. Al takka takka immoo namni inaafe sun ofirrattis nama jaallatu sanarrattis hamma balaa geessisuutti ga'uu danda'a waan ta'eef inaaffaallee nama keessatti akka inni ol ka'u gochuu keessatti jaalalli fagoonii ga'ee mataa isaatii ni qaba. Ani qabxii afuraffaa irratti kanan ilaale dhiphachuudha. Egaa jaalalli fagoon wanta rakkoonni fidu keessaa inni tokko hin dhiphatu. Garmalee nama sana yaadu waan ta'eef garmalee isheen isa yaaddii inni immoo ishee yaadaa yaadisaa jireenyi isaa hundumtuu nama gaa'ela wajjin dhaabbatu sanarratti qabamee jira waan ta'eef yaadaan qabamuun sun immoo gara dhiphinaatti jijjiirama. Al takka takka immoo dhiphachuurraa kan ka'e wal hubachuun ulfaachuu danda'a. Hojii irratti effektiif ta'uu ulfaachuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin dhiibbaan dhiphachuun namatti fidu jireenya isaanii irratti hojiirra ooluu jalqabaa jechaadha. Kanaaf rakkoo guddaa fi hamaa fi nama saaxiluu keessatti gahee mataa isaatii qabaa jechaadha. Dhiphinni kun immoo al takka takka waan nuun hin yaadne iyyuu nu gochuu danda'a. Waan nuun hin yaadne, waan nuun jireenya keenya keessatti hin karoorsine sababii dhiphannuuf waan goonu hin beeknu, waan dubbannu hin beeknu, waan yaadaa jirru fa'a. Fakkeenyuma yeroo baay'ee afaan Oromoo keessatti wantoota ka'utu jira. Jaartiitu finyoo hattee namoonni ituu isheen finyoo hattee waa'ima finyoo hatte sanaa dhiphachaa deemti. Sammuu isheetti waa'ima sanaa yaadaa deemtiiti. Ayyoo akkam bultanii jennaan finyoo maalii jedhan. Kun jechuun maal jechuudha? Sammuu isaanii keessa wanti guutee jiru waa'ee namni isaan gaafachaa jiru miti. Nagaa isaan gaafatee kan isaan deebisan garuu waa'ee finyoo hatameeti. Abjuun bara beelaa buddeen jetti isa jedhamu sana jechaadha. Kanaaf wanta itti qabaman sana yeroo hundumaa yaadu, yeroo hundumaatti dhiphatu, isheen isuma yaaduudhaan dhiphatti, inni ishee yaaduutiin dhiphata. Dhiphinni kuni gara hamaatti fayyaa isaanii amma jeequtti, jireenya isaanii amma jeequtti, hojii isaanii amma jeequtti gahuu keessatti gahee guddaa qaba. Gaaffii kaka'an argaan jira. Ituun qabxii koo hin xumuriin gaaffiin ka'u yoo jiraate paaster gara keettan dabarsaa kanaachi xumurree gaaffii kaafna yoo itti sin dandeessa. Dhagaamaan jiru. Yaada jajjabinaati ka'aa kan jiru gaaffii miti qabxii kee walitti nuu qabiiti. Anis qabxii kanarratti wanti hin qopheeffadhe waan jiruuf ittiin fufa. Baay'ee gaariidha. Egaa qabxii shanaffaa irratti kanani kaasee kophummaadha. Kophummaa fidaa.
Maaliif isheen biyya alaa jirti ta'uu danda'a yookaan inni biyya alaa jira ta'uu danda'a. Inni kun immoo as jira yookaan immoo magaalaa garaagaraa keessa jiraachuu danda'u. Jireenyi kophummaa akka keessi kee duwwaa ta'ee sitti dhaga'amuu danda'a. Akka nama hin qabne sitti dhaga'amuu danda'a. Nama wajjin haasa'uudhaaf, nama wajjin walii galuudhaaf illee rakkachuun hin mul'ata. Haasaan nama wajjin sii dhufuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee yeroo kee kanatti dabarsitu callisuu irrattidha. Kanaaf jireenyi kophummaan miidhaa kan biraa komplikeetiv ta'ee wal qabatee kan inni fidee dhufutu jira jechaadha. Inni jaaffaan negative impactii fidaa jechaadha. Jechuun immoo akkaataa hamaatiin wal hubachuufaa fiduu danda'a. Waanuma namni tokko dubbatu sammuun keenya fageenyarra jira waan ta'eef yookaan immoo shakkaa jirras yookaan immoo dhiphachaa jirra yookaan immoo muddama gara biraa keessa gallee jirra ta'uu danda'a. Nama sana sirriitti hubachuu haasaaman ituma wajjin haasoftuu ituma walii bilbiltu normal communicationii ma jiru positively wal hubachuun hin dadhabama jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaatti yoon kaase har'a eessa oolte jedhee yoo gaafate yookaan immoo yoo isheen gaafatte asan oolee jaalallee koo iddoo akkasiin oolee kana gochaan oolee jedhanii deebii gaarii deebisuurraa negatively understand yeroo godhanii maal jedhanii deebisu wal shakkuun hin jalqabame jechaadha na shakkuu jalqabde jechaadha yaadee dhabuutti deebi'aa jechaadha. Jechi kun negative karaa ta'eenii nama sana irratti dhiibbaa geessisu maaliif understand na gochuu dadhabde maaf na hubachuu dadhabde maaliif na hubachuu dadhabe yaadee dhutti nama geessa jechaadha. Kun jechuun wanti fagoorra jiru hammam dhiibbaa akka geessisu yooma fagoorra jiraate furuuf illee baay'ee rakkisaadha. Sababiin isaa inni fagoorra jira isheen fagoorra jirti. Yeroo kan biraan depressioniidhaaf yeroo isaan saaxilaman maal Amaariffaan dibbirti jedhamu jechaadha. Depressioniin kun baay'ee miidhaa guddaatti geessisa. Jireenya isaaniitti bakka akka isaan aktiiv hin taane baay'ee dammaqanii akka isaan hojii isaanii hin hojjenne hojii isaaniitti milkaa'u akka isaan hin taane dur namumti baay'ee qaxaleen waan dubbiitti namni haasa'ee nama gammachiisu yookaan immoo haasoftee nama gammachiiftu guyyaa sanaa kaastee haasaan ishee hir'isaa jireenya ishee hir'isaa hojii isheetti effektiif ta'uun hir'isaa deema jechaadha. Kun hundumtuu rakkoo jaalalli fagoo fiduudha. Kanaaf qabxiin ilaale warra kanadhaa kan hafan kan biroon jiru edda ibsitee booda itti daddabanna. Tole Waaqayyoo si haa eebbisu. Abrish hordoftoota keenyaa boodarra warri dhuftan kan irratti dubbataa jirru bu'aa fi miidhaa hiriyaa fagootti qabaachuu fi jaalalli fagoo qabu maali isa jedhu irratti dubbataa jirra. Waan baay'ee murteessaadha kan itti dubbataa jirru. Barumsa guddaadha kan isin toora kanarraa argattanii. Maarree sheer godhaa nu hordofatu addaan hin kutin. Qabxiilee ijoo hanga ammaatti ka'an irrattis daballee wantoota baay'ee murteessoo ta'an garaagaraa ni kaasna. Jalqaba irratti kan hin dubbadhee YouTube keenya subscribe nuuf godhaa. Nuuf ilaalaa. Sababni isaa hojii wangeelaatiif baajanni nu barbaachisaa. Baajataaf hojjetaa irra miti, qarshiif hojjetaa miti, lubbuudhaaf fi jireenyaaf hojjetaa jirra. Haa ta'u malee hojii wangeelaa horii gaafata waan ta'eef isin nuti isin tajaajiluudhaaf gaafa dhufnu isin immoo yoo ilaaltan tokko irraa barattuu ittiin eebbifamtu. Lammaffaan immoo tajaajilli kun akka bal'atuuf informaalii hojii hojjettan qabdu waan ta'eef oobdii miidiyaa wachaawar sa'aatii ilaalamuu isaatu xiqqaatee jira. Sa'aatii ilaalamuu isaa nuuf ilaalati guddisa. Viidiyoo dheeraa dhaqaatee nuuf ilaalaan jedha. Elgiboor miidiyaas immoo subscribe godhaa ilaalaan jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Abrish qabxii baay'ee murteessaadha kan ati kaastee wantoota hin tuttuqamneen kaasa. Egaa amma kan nuti irra jirru
bu'aan karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin hiriyaa filachuuf jaalala keessa galuu maal akka ta'e dudubbanneerra. Amma garuu miidhaa isaa irrattidha kan nuti dubbataa jiru. Miidhaan karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin hiriyaa filachuu fi jaalala keessa galuu maali isa jedhu irratti dubbanna. Waan bal'aan kaasaa yeroo dheeraa fudhadhee dubbachuu hin danda'a. Na hordofaan jedha. Meebii sagantaan keenya yoo dheerate illee YouTube irratti bakka lamatti qoonneeti kan nuti feenu sagantaa kana sagantaadhuma kana jalatti xumurree dabarraa kibxata dhufu mata duree biraatiin itti fufna waan ta'eef. Miidhaan isaa inni tokkoffaan ani kanin hubadhe eenyummaa sobaatiin wal baruuf carraan isaa bal'aadha. Eenyummaa sobaatiin wal baru namni ijaan wal hin argine namni osoo wal hin beekin karaa virtual team yookaan karaa sabquunnamtiilee hawaasaa garaagaraatiin fageenya taa'ee